maybe ifat umura geenye boodara ammas deebine enjoy goona. Gaafii hafteetu jira. Gaafilee san keessaa murtii dhimma Direedawaati. Dhimma Direedawaati wal qabatee ijoollee obboleeyyan keenya Direedawaatiinis yeroo takka walitti ni buutan. Deebitee gaafa wayii kantiibaanis walitti buutanii turtan. Maaliif waa'ee Direedawaa kana xiyyeeffannoo itti kennitee irra deebitee haga namaa walitti bu'uu geessetti dubbachuu turte. Waan kanarraa mee nu dubbadhu. Okay. Gaafii ani haga ammaa na gaafatte keessaa jechuun gaafii ma gaafatamuu qabu na gaafatte hundi keessanuu numaa'u akka nama birallee ga'uuf agaree foo'ii isin jenne hundi keessan copy link repost godhatee sirriitti na dhaggeeffadha waa'ee Direedawaa kanarratti ittiin aarsaa kafalee Direedawaan diraa fi maalin sinja akka Finfinneen Oromiyaa handhuuratti Harargeedhaaf Direedawaan handhuura qofaa miti tiruu fi onneefaadha ni beektaa. Magaalaan guddoon nuti qabnu Direedawaadha. Magaalaa Direedawaa tanarratti laa asirratti jalqabaanis jalqabuun nama tokkoof akkaan jibba hin qabne. Nama tokkoof ilaalcha hamaa akka hin qabne. Direedawaa irratti garuu qoosaa akka hin jirre. Wanni an kaleessa jechaa ture. Itti arrabsame, itti hidhame, itti Finfinnee keessa barbaadame sun waan Direedawaa irratti har'a ta'ee haga Awaashitti lafti tunteenyaa warri Sumaalee kun gad dhufee jiran akka dhufni hin beeka jara kana maal akka isaan Naayiroobii tana godhan hin beeka magaalota Tanzaaniyaa, Afrikaa, Keenyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa, Burundii, Koongoo namni deemee beeku ni beeka. So gaafa dur dubbachaa turreerra please magaalaa Direedawaa tana keessatti waan Oromoo fakkaatu barbaanna. Magaalli ta Oromooti ta Oromooti. Ta Oromoo ta'uudhaaf daran ka calaqqisu hoggansa aangorra jiru. Hoggansi aangorra jiru kun seenaa teessan bareechaa aangorraa aga jirtan waan Oromoo fakkaatu hojjedha. Please Direedawaa keessa waan akkamii isinirraa feena. Like Finfinnee keessa siidaa Ali Birraa qabna haagas goo Haayile Gaarmenta kana agartee jirta. Adaamaa keessa siidaa Ali Birraatu jira. Daandii Ali Birraa kophatti hojjetameetu jira. Maqaan gandii itti yaamamuutu jira. Maaliifi Direedawaa keessaa hin qabaannu. Even manni barumsa Ali Birraa haa ijaaramuu jennaan gaafa san jalqaba ajanda sanaa gadi hin beekne beeyta. Mana barumsaa Ali Birraa Direedawaa keessatti dhaluun itti baratu maaliif hin ijaaramne akkana wal qabu turre. Manni barumsaa sun ajandaan sun guddatee hawaasa bira geenyaan akka ijaaramuuf eessa 3 kiiloo siin jaan caakkaa bosona keessatti. No. Irraa babbaqachuuf irraacha qabuun hin barbaachisu bileessa keenyaa qabalchu dura ittiin nammoo waan akkana sirraa fedha hawaasni boruu gizee buute seenaa tante takkalaa uumaa maal jaanii kadhootan miidiirra oofan kun waan murtii wajji wal qabatu murtiin seriously waa'ee Direedawaa irratti uuma fakkaatu fi waan irratti eegamu qofa dubbata akka ilma Oromoo ka baha Oromiyaatti dhalatee tokkotti. Direedawaan lafa Oromooti lafaa fi lafee isitu ta Oromooti seenaaf aadaaf duudhaan aartii Oromootu achi burqe alaabaat achi tolfame. Maanin siin jaaga hundeeffama waa kumaatama Oromoo tanaatu achitti gadi dhaabbate magaala Oromooti. Har'a gaddeebituun dhuftee magaalaa san keessa dhaabbattee bulchiinsa isaanii jalatti ummata bal'aa kanaaf muummicha ministeerallee arrabsitee wanni nan gaafas jeesuun dhuftee ragaa baateef. Anyway ammallee wanni nuti jennu maali beektaa? Irra deddeebinee itti himaa turre. Magaalli tun sabaaf sablammii keessa jiraataa? Ni jiraata sabaaf sablammii Somaalee, Amaara, Tigree waan barbaadee itti yaame ni jira keessa jiraata. Adaamaa keessas ni jiraatan. Finfinnee keessa inumaa baay'inaan eenyu jiraata. Maaliif completely jecha muummichi ministeeraa afaanii baafatee dubbate. Kaleessas ta Oromiyaa turte, harrelee ta Oromiyaati, borullee ta Oromiyaati inni jee kana nama Direedawaa keessa jiraatu tokko irraan dhageessu even hoggansa dhiisii jechuudha. Waa'een kun bicha arra maal nyaanna fi arra maal dubbanna arra maal dabarraa osoo hin ta'in nuti ni deemna bara yeroo xiqqoo tokko even umrii keenya gimmaasha barraa jiraannee jirra jechuu dandeessa namni amma 60 waliin jaasa rabbii beeka garuu maal lafa keessee deemna dubbiin muummichi ministeeraa dubbate sun namni hedduun akka qallaalitti fudhate mootummoota biyya kanaa dabre keessatti namni ifatti clear godhee akkana lafa kaa'ee deemeen jiru har'a waan tokkoon si yaadachiisa. Itoophiyaa fi Eertiraan gizee wal morman arguu jirta waa'ee maalirratti waa'ee ulaa galaanaa irratti ulaan galaanaa kun kan Itoophiyaa ture eeyyeen Afrikaan ni beeti. Har'a garuu mootummaa yeroo san jiruuttu dadhabina isaatiif dabarsee kan nee deeme. Agartee osoo ta'ee Itoophiyaa godhee deeme waa'ee har'a kirikiriin kun dhufa borummoo maaltu dhufuu danda'a? Eenyu biyya tana bulchuu danda'an?
danda'a. Kanaaf wanni inni lafa kaayee deemisu waan kiliiridha. Anillee wanni irratti deddeebi'ee ijoolleen hedduu nama mormaa turan obboleeyyan kiyya hiriyoota kiyya nama wajjin nyaadhee dhugu nama wal beeynu ammoo ejjennoo kiyya dirree dhawaa irratti isaanirraa adda. Kiliir godheetiin jala muree itti hima dirree dhawaan bifaanis lafaanis uumamaanis hawaasa baha Oromiyaa fakkaatti magaalaa guddoo akka Harargeetti qabna. Magaalaa guddoo Harargee bahaatiif magaalaa ta'uu qabdu Oromiyaa jalatti deebuu qabdu. Kana kaleessas jechaatiin ture harrallee ninjaa borullee ninjaa. So arra magaalaa san keessa jira namaa waan anjaaf arra magaalaa san keessa jira ani kantiibaa kana jalan jira hin dubbadhu arra sabaaf salamii wajji qabnaa siin jaan irra hedduun dhiiga keenya kara isaa xiqqeenya isaanii hin barbaannu guddina isaanii barbaanna kabaja isaanii barbaanna garuu yeroo tokko tokko beekta mee abbaan gadaa keenya gadi baheetii waan jee dirree dhawaa waliin qabna okkee jenneen hin dinne waliin qabna Soomaaliin Soomaalee qaba malee Oromoon hin qabdu siin jetti. Walgahii dheengadda irratti muummichaa fi sabni guddaan kun arrabsame sanirra ugaasotaa ture. Ugaasota jechuun abbaa gadaa Somaalee. Eenyufaat ture. Gaafa namni tokko tuqamu. By the way, namni tokko nama tokko beeka. Bakka inni jirutti ni jaalalanii qabanya. Khadiir Joowar namni isarra ijoolleen dirree dhawaa keessatti. Gaafa ajjecha Haacaaluudhaa walitti bu'iinsa uumameen hidhamte. Maqaan yaadadha kamaneedhaa isa wajji turre jundaafaa jaama warra amma 30 itti murteeffame. Ni beekan maatiin isaanii warra as jala jiru. Namni assalaamu alaikum kan jiru. Waan addaa waan ta'eef miti beeka. Yakka biraa raawwataniif shororkeessummaa yeroo sun warri saba biraa ni bahaa ture. Dirree dhawaan Oromoodhaaf seenaa qofaan osoo hin ta'in sheenaadhaan osoo hin ta'in wanta amma hojjetamuunis Oromoo fakkaachuu qabdi irratti ejennoon kiyya. Lafa isiitu ta'u Oromooti. Dhaloota Ali Birraati. Bakka Ali Birraan itti dhalate keessaa arra siidaa takka keessaan qabu karaa takka maqaa isaatiin moggaafame keessaan qabu waan takka paarkii sanillee afaan Oromoo irratti hin barreeffamne naa dhaggeeffadhu sirriitti. Paarkii Ali Birraa jiru Hamileem ture sanin maqaan afaan Oromoo irratti hin barreeffamne. At least kabaja Dooktara kabaja Artiist Ali Birraatiif maqaa san irratti afaan Oromoo hin barreeffamneef. Waay akkamitti nutti hin dhaga'amne akkamitti nama siyaasaa taa'anii miti bar siyaasa keessa jiru waan siyaasa irra jibbuun qabu lafeen waan irra nyaatamu lafti garuu seenaa dhaloota boru dhufuuti. Kanaafi waa'ee dirree dhawaa irratti eenyumaanillee wanni waliin galleef taa'ee mormuuf kophaa kiyyateef itti jibbameef sun sani. Dirree dhawaan nin dheeresse wanni hin dheeresseef hin qaba. Bu'uura aartii Oromoo hundeeffama maal jedhin siima waa hunda Oromoo kanaa ta'uu dandeessa. Qarooma bahaa Oromiyaa si galee nuti jijjigaan teenya jennaa isaan asitti dirree dhawaan. Dheengadda gaafa kabajamoo kantiibaa dirree dhawaa obbo Khadiir Joowar dhuunfaadhaan tuqame nuti waa isaan jennee lakki karaan kun sirrii miti jennee isaan morminee fi dirree dhawaan akkas taate jennee gadi dubbanne abbaan gadaa nafne qeesii nafne sheekii nafne ugaasni nafne gadi bahanii dachiin isiin haacetu permudaa tiringilii nuun jaan amiin isaan manguddoota keenya warra nuti jaalannu amiin jennee callisne. Yoo dhugaan nuti dubbanne kun dogoggora ta'e hanuun cettu jennee dhiifne. Gaafa obboleettiin teenya magaalaa san keessatti guyyaa adii rasaa sana ajjeefamte isaan hundinuu hin dubbanne Khadiiroo tuqameef dubbatan turanii. Har'a gaafa gabbayee sabni guddaan kun arrabsame gaatti isaanii jalatti hin dubbanne kabaja qabnaa fi waan kana isaanillee silaa itti yaadanii gaariidha. Silaa itti yaadanii gaariidha. Osoo maal naan ja'an ilaalle gaariidha. Maaliin godhuu qabaa silaa yaadanii gaariidha. Galatoomi gaa waa'een dirree dhawaadha akka yaadutti kana. Thank you. Galatoomi. Okay, daawwattoota keenya dhumarratti karaa gaafii xumura geenya jirra. Egaa murtii sagantaa gaafiif deebii waliin godhuu feetiif galatoomii yeroo hin ta'e aarsaa gootee dhumarratti osoo hin xumurin dura nama galatoonfachuu qabdu dhumarratti dhaamsa qabdu gabaabsiitii nuuf ibsii hawaasa keetti dhaamadhu adda baana inshaallah. Okay. Akka reefuu inni kaase Ustaaz Hamzaa Sheekh Jaabiriin duraanuu ni beekaa irra deebi'ee itti himuudhaaf immoo hedduu naa galatoomii ulfaadhu waan biraa osoo hin taane jechi guyyaa tokkichisan miira kiyya kan keessa jiru namni na hubatisii namni na laalesii bakka sanitti. Indan hedduu naa ulfaadhu akkasumas manguddoota ustaazota ulamaa'ee bakka san turte hundi isaanii galatoomaa obboleessa keessan abdii isin kanitaniif ammallee isin eegu jira at least waan biraa humaanaan godhinaa. Waanni rabbi godhe hin ooltu an nama ganaa
dargaggeessa humna qabuu fiigee waan fidu please akkuma waadaanaa seentan san waadaa keessanirraa illee wanni biraa yoo hafe bilbiluma sagalee jabaadhu akkamirra jirtaa garteemi haala akkamiin deemaa jirtaa nagaa qabdaa qofa oolaa gaafannuudha kabira namni nan galateeffadhu gaanii beeytaa kakeessa kiyyaa dubbatu kakeessa kiyya na hubatu qarshii qabaateetii miti dhugaa qabaatee yeroo hunda na waliin ta'uu baqa waan keessa kiyyaa jechuun nama maqaa kiyya arrabe hedduu fudhatu murtiin maallaqa harkateeti maallaqaan gara amantii deebistaniin ja'ame waan kanallee quba qabaadhadha ani maallayni qeerransaa faa ijoollee Saudi Arabiyaa jiran nama lama kan irreef maqaa sii kaasee obboleeyyan kiyya akkuma nama tokkotti abshir haga isaan si dhaqabanii warra naan ja'an hunda saniin galatoomaa jeenitiin anaaf ammoo maallayni nan harkadhee karaa amantii deebi'ee yookaan amantii keessaa biyya akkan jirre asumaan naa hubadhaati. Qooda qocaaf kaaye allaattiin hin fuune hoggusa galchufanii hoggusa galchuun ni jira bikka kiyyattis ni deebi'a hawaasaan irraa dhaladhe completely waliigalattiin galateeffachuuti barbaada galatoomaadha ani bagaan isin irraa dhaladhe qabeenyaan osoo hin ta'in fageenyaan osoo hin ta'in maallaqaan osoo hin ta'in kanaan osoo hin ta'in abdiin ani isin biraa qabuutu jira waan ta'eef naa galatooma ulfaadhaa hundi keessan bagaan isin irraa dhaladhe addattillee obboleessa kiyyaa Alex Taayyee naa galateeffadhaa bakka isaa agartanitti akka waan ana agartanii naa laalaa naa ulfaadhu jaadhaanii baga gammaddeellee naa jaadhanii cilee isaatillee godhuuf deemna dhiyeenyatti waliin cilee isaanii goonaaf inshaallah so taakkanaati maqaa adda addaan tokko yaamee hin danda'u walumaa galatti ati ummanni ulfaataan kabajamaan ummanni Oromoo baha Oromiyaadha kan walitti dhiyaan walbeen hayaada waliin hubatin hagaraa keessaa walbeen illee hundi keessanuu naa ulfaadha naa horaa naa bulaanaa jiraadha akka Oromootti illee hundi keessaniin jaaladhaniin kabaja addatti immoo Harargeetti yaafan gizee hunda lubbuudhaan kannaa maaliif anaattu isinirraa dhalatee anaattu ilma keessanii hammaadhu anaat hamaa keessanii gaarii yoon ta'e anaa gaarii keessanii maal jee kan si mun beeku asumaan immoo irra deebi'ee lulaa intala jaamtota warra baalee ni beeytaa nama yeroo hedduu miidiyaa kanatti daawaa godhu anaa jecha arrabe hedduu fudhattee anaa jecha uleen meeqa itti buutee naa ulfaadhu naa galatoomii fayyaa naa ta'in jechuun barbaaddaa ani ammoo bagaan isinirraa dhaladhee ilma keessan tahee anaatu rakkoo tiyya isin dhoose malee isin homaan taanii garanillee an rakkoo tiyya daran gammachuu tiyya akka harkataniin barbaada perfect hagaan dandeetti akka isinirraa feetanillee ta'uu ni yaala ammoo namni muslimaa ka perfect ta'e hin jiru amantii muslimaa qofaa perfect amantiin muslimaa hanqinaa fi hanqoota kan qabdu wama yaada irraa kannatan teeknooloojii fi saayinsiin tokko ittiin dhaqqabne beekumsi addunyaa tanaa ittiin dhaqqabne kanaaf hanqina tokko hin qabdu gaafaan an balleesse yookaan namni muslimaa tokko dogoggore amantii bakka bu'ee osoo hin taane nama dhuunfaa san bakka bu'ee kawaqa samuu nama muslimaa san ta'uu hin malee amantii ta'uu hin qabu amantaa hundaa kabajan qaba amantaan tiyya anaaf lubbuu kiyyaniin jaaladha warra gaafa sanatti mufattanii anaanillee waa jettanii asumaaniin osoo isin hin beekinillee afoonallee ani isin jeetin jira ka isin mufachiifame isin jeetin jira hawaasa baha Oromiyaadha wallaahi lubbuun tiyya fidaa isin haa taatu waan biraa waan hin jiruun qabu assalaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Tole murtii galatoomii ulfaadhu nagaan turi walitti deebina sitti haa tolu.